Dubbachuudha fi madaamiin kiyya jechuudha waan mucayyoo hiriyaa kootii gootan isinitti himaa jechuudha. Maaliif hanguma barbaadanillee madaamii yoo jaalattanii fuula keessan garaa keessan ittiin kenninaa jechuudha. Waan hunda wajjin haasa'inaadha. Hojii keessanillee hojjadhaa seeranii hanga haasaa keessanillee daangaa itti godhadhaa jechuudha. Maaliif bakka garaa gaafa isin argatanii keessa fulla'u jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti ishiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u jecha isinillee lafa jirtanitti nagaa guddaa akka qabdan abdiin qaba ishiniin jedha. Haaraa kan dhuftan immoo noora abbaga nagaan dhuftanii hanaa dhufu ishiniin jedheera. Chaanaaliin kun kan keessanii kan koo qofa miti. Kanaaf iyyuu subscribe gochuutii hin dagatinaa ishiniin jechuu barbaada. Yaada qabdan immoo koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Akkasuma immoo like share illee gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jira. Nuti yoo wal jajjabeessine malee eenyullee nu jajjabeessuu hin danda'u isiniin jira. Obboloota koo keessumaa shamarran biyya Arabaa keessa jirru harka wal qabanii wal jajjabeessuun dogoggora keenya walitti himuun hin barbaachisa isiniin jira. Mee viidiyoon kun isin barsiisa jedhee wanta nu mudaterraa isinii qooduudhaaf dhufeetiin jira. Kanaaf iyyuu hamma dhumaatti na duukaa bu'aa isiniin jira. Egaa maaltu mudatee jechuuti dandeessu jechuudha. Mucayyoo hiriyaa koo baay'eedhuma tokko yeroo baay'ee walitti siqachuudha. Keessumaa dubarootaan jechuudha. Mana haadha madaamii kiyyaati jechuudha. Mucayyoo hiriyaan koo kan hojjettu. Kanaaf dubara lama qabdi jechuudha jaartiin madaamii kiyya wajjin. Sana booddee baay'ee waliin haasa'u waan Itoophiyaa keessa jirullee faaziriin kee maal hojjeta? Kanarraan kanaaf immoo obboleessa qabda, obboleessa meeqa qabda, obboleettii qabda, obboleettii meeqa qabda, obboleettiin kee maal hojjetti, obboleessi kee maal hojjeta, akkamitti jiraatu. Bakka wanti isaan hin gaafanne hin jiru jechuudha. Waan hundumayyuu gaafatu. Anaan garuu waan akkasii yeroo na gaafatani bakka jechuun obboloota akka hin qabutti hima. Kanarraan kana fedhe dhimma hojii maatii koo maal akka jiru maal akka hin jirre waan akkasii fuula ittiin kennu jechuudha. Nyaaran dhoowwadha. Kanaaf iyyuu mucayyoo kana yeroo hunda waanuma hundumayyuu kan isaan gaafatan jechuudha. Itoophiyaa immoo beektu jechuudha. Araboonni akkuma bakka wanti nyaatamu iyyuu Itoophiyaa keessa hin jirre nyaata iyyuu dhaabnee dhufnuuf tokko akka sana jechuudha kan isaan itti fakkaatu. Wantoonni garaagaraa akaakiltiin illee waan Itoophiyaa keessa jiru itti fakkaatu jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf iyyuu mucayyoo kanaa amma jechuudha akkuma carraa yeroo ishii xumurattee kontiraata jechuudha gara biyyaa galtee jirti jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa kanatti jechuudha dhaabii fi teessuma ishii dhorreekanii jiru jechuudha. Maal jedhuun mucayyoon kun akka gara biyyaa otoo hin deebi'in dura yeroo ishiin bilbila haasoftu jaalallee qabdaa jedhuuni jaalallee kee nutti agarsiise jedhuuni akkam jedhuuni. Bakka wanti isaan ittiin haasofne hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani wanta akkasii fa'aa ittiin dubbadhu jechuudha. Araani daa'ima araani maalani amma waan akkasiin barbaadu cufeen irraa deema jechuudha. Amma yeroo ishiin galuudha kaatu kana ofiidhuma isaaniitti uumanii heerumuudhaaf galtanii biyya walii gadi bakka waliin ga'anii jechuudha. Wanta ijoollee jaartii warra dhiirallee bakka nama kamiyyuu hiriyoota isaanii jechuudha. Beektu Araboonni kun oduu jaalatu. Sana booddee mucayyoodhaan maal jedhuun beektu shintibeetii qabduu jedhanii shintibeetii akkanaa qabduu kan itti fayyadamtanidha. Achumarraan jira jetteen jira. Maashina afaa maaliin miiccattuu isheenna maashinni jira garuu Itoophiyaa keessa nuti harkumaan miiccannaa. Warri birrii qabu immoo birriin jiraanna wanti hundumtiyyuu jira jetteen jechuudha. Hazaa mana akkamitti galtu yeroo galte immoo mana keessa fa'aa suura kaasinuu ergii. Akkasuma immoo jechuudha shintibeetii fa'aa dhugaa rabbi jechuudha suura kaasitoo nu ergi jedhaniin jechuudha. Mucayyoon maaliin godhanaan jennaan maarakkoo qabaree telegiraam irraa buusee tan deemetoo kan warra gurgurtaadha dhiyeessanii viidiyoo isaa wajjin asii ergaa. Kanaaf iyyuu isuma kaaftee itti ergita maarakkoo qaban jedhanii hamma jechuudha hiriyaan koo biyya galtee torbee guuttee jirti jechuudha. Torbee guuttee jirti. Bakka guyyaa guyyaadhaan jechuudha sagalee itti qabu oolmaa kee nutti himi akkamii oolmaan kee maalirra jirta mana keessa fa'aa viidiyoo waraabii nutti ergi shintibeetii fa'aa bakka wanta jedhaniisa waan hundumayyuu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan dhaabiif teechuma ishii dhoowwanii amma kana jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi kana hunduma isaayyuu
fuula dhoowwachuun baay'ee barbaachisaadha. Obboloota koo madaamii keessan hammuma kamiyyuu walitti dhuftanii wal jaallattu yoo ta'e amma mana kana keessatti baay'ee walii gallachuudha. Madaamii kiyyaan dhugaa dubbachuudha fi kinoo mucayyittiin galuudha kaanan alayyuu nu baasanii misaa ምናምናyyuu nu affeeran jechuudha. Haala argineen beenu waan ta'eef iyyuu gadi baanee yeroo hedduu kanaaf iyyuu hanguma barbaadanillee yoo wal jaallattanii yoo walii galtanillee baastanii icciitii biyya keenya icciitii maatii icciitii jireenya keessaniyyuu bakka hin baasinaa jechuudha. Hojiidhaaf dhufne waan ta'eef dhimma hojii keessanii qofa irratti xiyyeeffadhaa isiniin jira. Dheengaddaa akkuma carraa jira tiraasiin waan ta'e jechuudha. Uffata isaa itti irraa qoshoshnaan kanan biraa kukkutanii itti godhanii hodhiinaan jira. Waan hin beeku waan akkasiin jedhe biyya keenya keessatti hin hodhaniin jedheeni. Kanaaf iyyuu jechuudha biyya keessa waanuma barbaadellee yoo ta'e hin tuffatinaa biyyi keessan akka kabajamu godhaa isiniin jedha. Obboloota koo daangaa keessan beekatu madaamii wajjin jiraadhaa malee akkas hunduma garaa of hin agarsiisina. Fakkeenyaaf midhaan xirraafii jechuun midhaan gara dhumaa irraa nyaataniif hawaasnitti kennan fuutanii hin nyaatina jechuudha. Bakka xinaqqaq jedhaa isiniin jedha. Obboloota koo isaan nama tilmaamu jechuudha. Innaa kana isiniin jedha obboloota koo yaadni nan isiniif qabadhee dhufee kanadha. Madaamii hojii yeroo haasoftanii haasaa keessan keessatti haa ta'u gocha keessan keessatti haa ta'u garaa akka isin argitu argattee daangaa akka darbitu hin godhina. Maaliif gaafa garaa isin argatte isinillee sodaattu isinillee hin kabajju. Bakka daangaa keessan fuula keessan nyaara keessan dhorkadhaatoo hojii keessan irratti hanqarri jedhaatoo hojjedhaadha. Kanarraa nan hafe haasaa madaamiin dhaqina yeroo firii keessan yeroo qabdanitti deematoo bakka shaaworii keessa fudhadhaatoo wantoota tokko tokkollee dubbisaa hiriyoota keessa wajjinillee taphadhaa akka sanatti dabarsaa malee madaamii hamma barbaaddan yoo wal jaallattaniyyuu garaa of hin agarsiisina isiniin jedha. Amma viidiyoo biraa qabadhee deebi'ee dhufutti nagannaa tura. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf qooda. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of galchaa jecha na jajjabeessuutii immoo hin dagatinaa waluma qabna isiniin jedha. Obboloota koo turtii gaarii isiniif haa ta'u.